asaasan naasofnee garuu Abiyyiin Ahmad ibsa maalii baase guyyaa har'aa? Haasofni inni godhe maali? Fakkeenyaaf mootummaan Jarman Angeela Maarkel qabsiisee Ingiliiz biyyoota gamtooman Awurooppaa, Ameerikaa, Ruusiyaa hundi isaanii fakkeenyaaf Ruusiyaan guutumaan guututti Itoophiyaa waliin dhaabadhaa jette. Biyyi Ruusiyaa jechuudha. Ammallee biyyoonni tokko tokko Jibuutii illee yoo fudhattan Itoophiyaa waliin dhaabadhaa wanni Abiyyiin Ahmad godhaa jiru kun sirriidhaa jette. Fakkeenyaaf Jarmaniin ni mormite, Ingiliiz ni mormite, akkasuma mootummoonni gamtooman lolli Tigraayii fi Abiyyii jidduutti deemsifamaa jiru kuni dhaabbachuu qabaa, lola faayidaa hin qabne, lolli kuni biyya diiga malee biyya bu'aa hin qabu, nasbee nama baay'eetu dhabamuu heda ka jedhu mormaa turan. Abiyyiin Ahmad daffaarii namaati. Wallaahi billaahi Abiyyiin jarana badaa namicha badaa. Waan inni irra jedhe dhageettanii, ibsa inni irra baase dhageettanii Oromoo namni hin dhagayin gurra keessan nazzafadhaan adeega waan Abiyyiin Ahmad irra jedhe. An kanaan dura maal isiniin jedhe? Abiyyiin Ahmad diktaatara cululuqaa isinii gala maafiyaa guddicha bara 2020ti. Dhugaa isinitti hima. Maaliif kana isiniin jechuu barbaada? Fakkeenyaaf mootummoonni addunyaa araarri haa bu'u, nageenyi haa bu'u, lolli faayidaa siin qabu, atis hin miidhamta, sunis hin miidhama jedhanii araarsuudhaaf gaafataa jiran. Ibsa inni irra baase dhageettanii wallaahi billaahi waan abdii Tigraayin kutachiisee meeshaa qabdu guutuu jara fayyadamsiisu dubbate Abiyyiin Ahmad. Guutuu meeshaa Tigree waan qabdu guutuu fayyadamtee akka isiin gara biyyattiitti deebitee mootummaa biyya san yoo ta'uu dandeesse taatu ibsa baase Abiyyiin irra. Ibsi inni irra baase maali? Maal fa'aa of keessaa qaba ka jedhuuf sheerii yoo goggootan dansaa jedhee yaadaan. Sheerii gootanii ilmaan Oromoo marti isaanii akka dhageeffatan barbaachisaadha jechuudha. Maaliif ibsi har'a Abiyyiin baase maal jedha? Tokkoffarratti Abiyyiin biyya kamuu jedhe la Ameerikaa ta'i, Jarmanii ta'i, Faransaa ta'i, Ruusiyaa ta'i, Ingiliiz ta'i, mootummoota gamtooman ta'i, UNICEF ta'i, Qayyi Masqalii ta'i. Anatu isin hafarse jedheen hunda keessan. Yaa akii Abiyyiin kun nama akkami sila? Anatu isin hafarse jedheen la. Anatu isin hafarse jedheen. Waa'ee Itoophiyaa keessa jecha takka dubbachuu mirgan qabdan jedheen la. Jecha takkatti abbaa barbaade ajjeesa, abbaa barbaade hidha, abbaa barbaade garafa. Ahibbaalim jedheen bar. Namichi akkanaati bar namichi. Wallaahi billaahi takkachi keessa waa'ee Itoophiyaa irratti amma booda kan dubbanne jedhe. Dhagahuun barbaadu jeella, dhagahuun barbaadu. Itoophiyaa namni du'e si araarsinaa, jaarsummaa goonaa waan akkasiiti hafuura takka kan baafanne jedheen isin hin beeku an jedheen. Itoophiyaa anatu bulchaa jira, anatu mangistiidha, anatu mootummaadha, abbaa fedhe ajjeesee, abbaa fedhe seera dhiyeessa, shiftaa waliin jaarsummaa taa'ii naan jettanii na kadhattan. Isa tokkana jedhee bara miti isin amma waan an jedhe seetanii. Abiyyitu jedhee wallaahi billaahi wanni kun dhugaadha. Jala deemaa laala barreeffama isaa. Warri hin dhageeffadhaan dubbii sobaa isinitti himu. Abbaa fedhe jedha. Inni maal murteesse beetani? Abiyyiin gaafa sangaa kadhachuu jammalee mootummaa addunyaa irraa abdii kurate. Gaafa hoolaa naa guuraa jechuu jammare mootummoota addunyaa irraa abdii kutate. Gaafa ro'oota waliin naa qabaa jechuu jammare mootummoota gamtooman irraa abdii kutate. Har'a guutumaan guututti gadi ba'ee hafuura takka kan baafanne biyyi barbaachisaa taate abbaa fedhe jedha. Ameerikaa maan taane, Jarman maan taane, Ingiliiz maan taane, mootummoota gamtooman maan taane hafuura takka kan baafanne jedhe. Hafuura takka amma booda dhagahuun barbaadu jedhe. Amma booda Tigraay waliin jaarsummaa taa'ii, Tigraay waliin akkas godhi nama naa jedhu likkii isinitti hima nam tokko waa'ee biyya kiyyaa keessa akka hin galle galus mirgan qabdan dandeettis hin qabdan jeen abbo. Namichi akkami jaa barangu namichi ani bari isinitti hime diktaatara jechuun abbaa fedhen dhagahu abbaa fedhe. Fakkeenya Oromiyaa keessa qabeenya meeqa jira? Gabareen qonna qaba, qamadii qaba, buna qaba, loowwan qaba. Kana isin saamuufi bar qarqaarsa addunyaa maa barbaach amenni wayita akkana jedhu kana waan gaarii dalaga isin fakkaata. Addunyaan hafuura natti hin baafatina. Kana isin naan jechuun dandeettan amma booda waan akkana dhagahuun barbaadu jechuun isaa maal mul'isa? Ufittummaa isaa mul'isa. Seeraa ol ta'uu Abiyyi agarsiisa. Maal jechuu isaati? Akka seera jedheeti keeyyata Itoophiyaatitti akka seera biyyattiitti lakkoofsa meeqa jedhe keeyyata lakkoofsa lama irratti kaa'amee ka jiru biyyi kamuu biyya keessa seenee waa'ee biyya kiyyaa dubbachuu hin danda'u jedhe. Mootummaan kamuu biyya kiyya keessa seenee waa'ee biyya kiyyaa dubbachuu hin danda'u jedhe. Wallahi billahi la ajaa'iba yaa rabbii kiyya. Yoo akkanatti dubbii haasofnee ifanne malee hin qorraa beeytanii. Ani har'a irraa bahe Abiyyi irraa bahe asin martu irraa bahe Abiyyi jedhaa tufa diktaatara ta'e namichi akkanatti harka xaxxaragatee akkana dhufe namni Awurooppaan